Kana la fabban kam ne tani tuda of jojula qata qulfi tigalitan Mube ko imboyni ti amma danda be hargar mu namni le jolle share gona wana ta koyane shabibi lakki gargarsa atatama isi barbaachisa gargarsa qofa tun taane angara mootummaatiin finfinnee dhufuun dandeessaa obboleetti Burayun jira, mammayyuu burayun jira. Burayun taa'ee mana kiraayii fargeessan jira. laan kiraa keessa teessu wallaahi finfinnee keessa gaafa caaluu seenaadhaa wareegama malee finfinneedhuma keessaa kantiibaan magaalaa finfinnee Adaanach Abeebee mana siifuudha irraa mana irraa haga kanan deema inni sun wallaahi billaahi jechuudha dubartiin obbulchuu jettee sanuu dubartii keenya obbulchuu jettee toolee gadi fidduu uskutii dhabbastee haadhan qabdu maatii qabdu utoo of gargaaruuf jettuuyi zayitii irratti kufte wayne maal ganamaa natti fiddan ibboo walumaa galatti obboleewwan keenya dhaggeeffadhaa boo'icha chaalenjii goona dhaggeeffadhaa obboleettii keenya haadha keenya chaalenjii hojjennaafi chaalenjii hojjennuufi tokkoffaa sagantaa qabnaafi sagantaa qabu qaatanii seen garuu mucaa kana ammoo sagantaa nan qabaa sagantaa qabnaafi viidiyoo amma irraa ba'een amma hojjedhaafi mee qaxxeedhii taa'e footoo fudhadhaa banii qaxxeedhii taa'e geessifoo foto kat baka kai dalu meni kalas Robadi ko dulu mala yang buketa tay male foto nang kaso ka kolfa mas kanafi saganta tamakam nafi wallahi qalbi na gubate mali fi dubartonni biyya keenya hedduun hiree miidiyaa dhaban malee warri mucaa kana fiddanii galatoomaa silana aaraan turean dhimma gargaarsaa dantaa dhabeeraan aaraan ture wallaahi ani mamma moosin hin galateeffadha warri mucaa kanatti fiddanii dubartiin biyya keenya keessaa kaan shiroo gurgurtee barbaree mana baaburaarra dhaabattee maalitu jettutu achi joonjaatu duutee baddi tuun darbiniif jechuudha keessattuu dubartoonni haadhaaf abbaan qabne utuu mukaa mukatti bu'anu maal jedhanu waamee qataan jaalachaanii biyya duniyaa kanarraa deemu obboleettii keenya kanaaf gara feesbuukiitiin chaalenjii eegala viidiyoo hojjedheedha amma naan irraa ba'e warri argitan amaana rabbiiti laayikii sheerii godhaati chaalenjii obboleettii keenya dubartii haadhaaf abbaan qabne of jiraachuudhaatu ifaajjuu zayitii irratti kuftee deeggarsi mootummaarraa godhamuufi qaba dhugumaan warri biyya bulchan dhugumaan nu dhagahu yoo ta'e asirratti garaarraa muradha manni kondominiyeemiin nama meeqaa kennamaa jiru sun mucaa kanaaf siree sun isii qaqqabee kana booddee mucaan kun waa hedduutu jira waa hedduu wanna garaa koo keessa jiru jira jechuudha waa'ee mucaa kanaa biftisii duraanii namni beeku hin jiru heerumtee bultiin qabdu ilmoon qabdu fuulduras ilaaluun gaariidha kanaaf aangawoonni mootummaa rabbii sodaatanu mucaa kana kan ulkaan fuutanii mana kondominiyeemii kilaasii tokkitti waan keessa galtee ciiftu nu godha nummoo waadaadha rabbiifu an alkaniif guyyaa an takkaa ummata koo gaafadhee kaleessa diraama kuma jaachuun birrii 400 yoon ummannan saalfachiisuan yoon dhufee Dubaayii keessa deemee Kaayiroo keessa deemu ta'ellee Miilaan Saawudii keessa deemu ta'ellee
suuqii guddaa magaalaa Finfinnee keessatti akkasiin barattu nan godha. Suuqii guddaa kan suuqii ollaasii isii kajeelchifne akkasiin banattee nama itti qacarattee yookiin firoota isii fidattee itti hojjechiifattee jiraattu nan gochisiisa rabbii fi waadaa dhabu. Angara kooti garuu mana kan sii qulfii kan sii Finfinnee keessaa argachuu qabdi. Obboleettii koo wanta waadaa sii galu waa'ee manaa tokkoffaa irratti sii hojjedhaan waadaadha an hin qabu qabnaan hin gadhiisu. Finfinnee keessa taa'e taa'e naasa'u biyya lamaa keessa keessi jiru dubbate maal jedhama Finfinnee keessa taa'e kantiibaa Adaanech Abeebee si qabadhee firoota kee waliin si fudhee waajjira biiroo kantiibaa Adaanech Abeebee dhaqee dhaabadhee oolee buluu ta'a malee hagan mana kibrii tokko fudhachuu haqa qabdaati. Akka sabaatti sakanurraa qabdaa ijoollee keenya biyya bulchaa jira kalas illaa lakaa karaa nagaatiin akka manni sii kennamu nan gaafadhas mee tokkitti kana gaafadhee dhabinna rakkoon qabuun inni kan biraa obboleettii keenya bagana bira geesse abshir rakkoo sirra jirtu amma inni mattaa waan akka taa'eeffu suuqii ana jedhe yaani waan ati jiraattu jettee jiraattu tokko akkasii godhu waadaan sii gala kamana ammoo obbolaan koo yoo wajjin dhaabatanii sheer godhanii ajandaa godhatanii na wajjin suuraa kee walii gad deemsisanii in kennu miti in kennu dhibbaan dhibbatti amma ati ijji kee haalli ija keetii akkamitti jira maal si miidhee jira gubaan zayitii sun fuula keerraa maal si miidhee jira isa argaa jiru argaa jira. Isuma kanatti xinnoo nan argu malee inni kun nama tokko na arga. Kun immoo silaa bakkeetti waan miidhameera natti fakkaata. Janni mirgaan kun badaa asii achi waa hin argu yoon bira ga'e malee. Asii achi yoo waa bira ga'e malee aduufaa kana nan jaallatu yeroo olla qabbanaa malee jechuudha. Amma tokko gama yeroo maqabbanaa wayyaa badaas immoo hin deemu. Maasarii makee addeen immoo deemalee. Manuma qorichaan immoo Paawuloositti yerootti dadhaqa. Achumatti hin deddeebi'aa ture. Finne ammallee qaxaroo hin qaba ganaan deebi'a ammayyuu Paawuloositti. Muraniiru garuu qaxaroo masee tokko naa qabaniiru malee asirraa muraniirra naa bubuusaniiru. Si'a sadiin opereeshinii ta'e ija kana. Si'a sadii. Har'a galgala dhufuu dandeessaa? Har'a galgala sa'aatii afur irratti waan rabbi sii buuse sin gargaarsa. Ishii rakkoo hin qabu nan dhufa. Bilbila kana yoo nama naa bite wallaahi ittumaan akka namni si gargaaru namni naa bite. Har'a galgala laayibii kanarra dhuftaa akkaawuntii mataa keetii qabdaa? Qaba. Nigdi baankii qabdaa? Nigdi baankii. Har'a galgala yoo rabbi jedhee hin gargaaramta. Obbolaa koo namoonni kumaa dhibbi lama na jedhartan viidiyoon ammarraa ba'ee hojjedhu adaraa rabbi. Rabbiin isin qabeera. Achira viidiyoon lattillee rabbiin isin qaba. Viidiyoo kana du'iitti sheer naa godhaa. Qalbiin na cabe mataan na dhukkube. An biyya keessatti nama rakkina hedduu dabarse yeroo fi kooti. Ilmoo rakkataati. Namni na beeka waan ta'eef asirratti ilmoo sooressaati. Maali yoon jedhe jireenya keessa jiru kana maatiin kun argine. Hiriyaan argadhe. Alhamdulillah fayyaa qaba. Aga waan gaarii nyaadhee waan gaarii jijjiire kana. Maatiin koo waan gaarii immoo jijjiirre. Tun jijjiirin tun darbinin biyya duniyaarraa deeman. Akka dubartiin itti taatu haati koos warruma buskutii shambuusaa waan arge xabbasee na guddise keessaa tokko. Gaaf tokko zayitiin itti galagalee miila sitti waan ta'aa turre anatu beeka. Kanan qalbii na cabse ana. Haadha koo yaadadhe adda. Dhugaa dubartii jechuudha jireenyaaf tattaafattu yeroo rakkoo dhaga'u bira dhaabachuun dirqama keenya hadha galgalaan borii iftaanii maaliin jedhu inumaayyuu galgalan ga'uwan. Hadha magribatti sa'atii sadiin booda obboleettii koo kottuuti waan rabbi sii buuse obbolaa kee waan rabbi sii buuse viidiyoo amma nama maxxansaa viidiyoo tattamaa magribatti innuftaa chaarjii godhadhu intarneetii illee guuttadhu obbolaan kee si gargaaru ishii yeroo si gargaaru immoo akkaawuntii biraan walitti qabnee waa si banuu wallaalle hin ta'u wanni kun akkaawuntii biraan walitti qabuun balaa qaba. Kanaafi
akkaawuntuma keerratti walitti si qabnee akkaawuntuma keerratti si keenya. Atis immoo akkaawunti sanarraa tuutti hin buune maallaqni koo haga seetti amma gaafa dhaggeeffadhu. Hagan gaafa Finfinnee dhufuutti yoo rabbi jedhee Finfinnee kana dhufu yoo cime guyyaa 10 Finfinnee. Ishi rakkoo tokko hin qabu walla ishi. Guyyaa 10 keessa Finfinneen jira. Guyyaa 10 keessa Finfinneen jira. Waadaadha akkan dhufeen dhimma hojiitiif kan dhufa hojiin koo haafu malee si walan arga akkati jara kantiibaa Adaanech Abeebeetiin wal argitu dubartii fakkeenya ta'abbattuudha ijoollee keenya feesbuukii irratti dubbattan dubartii keenya ta'abbattuudha hojjetattuudha nama haadhaaf abbaan qabne nama maatii hin qabne sukkaara baay'eetti miira keessa jiraan beellinaa jiisee rakkoo qabu sukkaaree. Baka. Stop cufi video. Video cufi si ada, Pak. Cufi. Mata dia tu jalan. Mata dia umbato. Mata dia gifti. ሙቤ በዘይት ፊቷን ተቃጥላ ነው በሳትና ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ነው የምታሳዝነው። ምኑና ሰው ነው ደፋባት? አይ እንደዚሁ ነው የሚጥል በሽታ ቲክቶክ አይቀጣትም። ቪዲዮ ከተቀመጠች አይዘጋትም። እኔ ጋር ለሶስት ሰዓት ባለዱ ጊፍቲ ኮ ዲፈሙ ጉዳ አንሲ ጂቤው ኪው አብራቲ ሚቲ ጊፍቲ ኮ ሲአደባ ናጅፋሙ ደደመኔ ኮቱ mul'atu rakkoo qabu hin adabu jedhani si adabaafani anaa gubatu maal taate akkamitti gubatte giiftii koo biyyattin yeroon buskutii tashuu abiddatti kufee dhukkubi sheedana abiddatti na qoffisee zayitiitti na gurgurtee akkasumas waggaa 13 safaa keessa hin jira. Buskutii kan namaa moo kan kee tolchita? Kanuma koo fi makootiin tashaa. Mana manta tindasha adan qabu abbaan qabu ilmo qabda ilmo qabda maali maneerumne man manjira manuma teessee buskutii tabbastee gurgurta naannoo kamiin jirtu wallagga lixaafee giijelle qondaaluma jala tu'a mara taate qaata manni sii kennama ilmoo sharmuuxaa jala deemtee kolfita baay'ee jala tu'a mara taate qaata lafti sii kennama giiftii koo Finfinnee keessa. Akkasitti gaada san qabu wallahi tuun akkasitti rakkadhu rifeerii na barreessanii baawuloositti harka koo kanarraa muranii irra naa buusanii addina koo kanarraa muranii irra naa buusanii nama na gargaarullee hin qabu obboleessi koos waan qabu asumaan nagee deebi'ee ibsituu yoo hin beekte ibsituu bukkeen ture ibsituu ajitee as bukkeen ture. Seenna gargaaraa ture. Mubaarak dubbadhu ani hojirran jira waan ta'eef obboleetti keenya hundi keessan adaraa keessan ani mubee biraan gaheera nambaa jechuun kan keessaa fudhadha wandimaaችን mubee gaas ከሚያስገባኝ ድረስ ብዬ ነው እዚህ ላይ ቆየት ከሆነ በኋላ ግን እኔ ለነ ሙባረክ አሰረክበናል። እሺ እና ሙቤት ከነኔ ጀራ ሙቤ ሲት ከነኔ ጀራ አማመና ከድፉት አከኑቲ ሰሞነ ከነይቲ ቱር